Baatii muddee dabre gaafa 13 jalqabee Ameerikaa keessatti dhukaasi jumlaa 635 ol kan galmeesse dhaabbate Gun Violence Archive jedhamu kana keessaa 7 manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan keessatti ta'u garuu lakkoofsi kun haala hookkara qawwee waliin hidhata qabu guutummaatti dhaqqaban keessaa harka 6 qofa kan bakka bu'u ta'uu dubbata. Dhaabbata galmee walitti qabu kanaaf daayirektara olaanaa akka ta'an Mark Bryant akka jedhanitti. We have, 17,000 shootings that occur a year for some types of mass shootings. Nuti beektaa dhukaasa 15,000 hanga 17,000 waggaatti raawwatamu qabna. Gosoota dhukaasa jumlaa tokko tokkoof qawween AR-15 jedhamu sadarkaa duraatti itti gargaaramu. Garuu baay'een isaanii shugguxii abbaa miilimeetirii 9 ta'uu isaanii ni beekna. Jalqaba baatii muddee irratti seenataroonni deemokiraatotaa uggura meeshaa waraanaa kan bara 2004 hojiirra ooluunsaa dhaabbate deebisanii hojiirra oolchuuf yaalanii turan. Hoogganaan sagalee yayyabaa kan seenataa akka ta'an Chuck Schumer yaada dhiyeessaniin. Unsurprisingly, when that ban lapsed, there was a sudden and dramatic spike in mass shootings and deaths from those shootings. Uggurri sun yeroo hojiirra ooluunsaa dhorkame dhukaasni jumlaa fi du'a dhukaasa sanaan raawwatame akka tasaatti akkasumas haala ajaa'ibateen dabaluusaa kan nama hin ajaa'ibne miti. Senatara Rippaabilikaanotaa akka ta'an Jaan Biraasoo yaada dhiyaate kana maaliif akka dura dhaabbatan ennaa ibsan. Almost every single page of the bill that's in front of us today adds new restrictions and new burdens on people who follow the law. Fuulli labsii haaraa dura keenya jiru hundi jechuun ni danda'ama. Namoota seera hordofan irratti daangaa haaraa fi ba'aa haaraa dabala. Xiyyeeffannaan jiru fayyaa sammuu, nageenya mana barumsaa keessaa fi seera amma jiru cimsee kabachiisuu irratti ta'uu qaba. Deemokiraatonni fi Rippaabilikaanonni dhuguma walitti dhufanii seera nageenya hawaasaa bara 2022 raggaasisan. Kunis seera qawwee ilaallatee kan jalqabaa fi mootummaan federaalaa waggaa 30 guutuuf jedhu keessatti baasee ture. Garuu hanga ammaatti dhiibbaan ni qabu to'annaa qawwee kanneen leellisanii fi qawwee qabaachuun mirgaa kanneen jedhan gidduutti gamaagama yookaan xiinxala walmakaa ta'e argateera. Garee Center for American Progress jedhamurraa Nick Wilson akka dubbatanitti. They closed some loopholes, making it harder for people that shouldn't have guns to get them. That said, it doesn't go far enough and we need Congress to... Qaawwa tokko tokko duuchaniiru. Kunis namoota qawwee hin qabneef qawwee argachuun akka ulfaatu taasiseera. Kana jechuun waan fagoo hin deemuu miti. Koongiresiin gara minjaalaatti deebi'ee sakatta'insa duubee seenaa namaa kan waliigalaa akka qoratamu meeshaa waraanaa haleellaaf oolu dhorkuu abbootiin qawwee qaban hundi qawwee isaanii akka hin hatamneef akkasumas akka seeraan ala hin gurguramneef iddoo amansiisaa fi nagaa ta'e akka ka'an raggaasisuu qaba. Dhaabbata The Heritage Foundation jedhamu keessatti ogeettii seeraa gameettii ka ta'an Amy Swearer akka jedhanitti. Creating the school safety clearinghouse and solidifying that at the federal level, that's very good. They're not really targeting. Mana barumsaa keessatti nageenya eegsisuuf haala walaba ta'e uumuu fi sadarkaa federaalaattis jajjabeessuun kun baay'ee gaariidha. Dhuguma kun yakkamtoota hookkara gaggeessuuf karaa qawwee itti argatan falachaa jiran irratti ka xiyyeeffate miti. Namoota yakka akkasii hin hojjennee fi balaa guddaa akkasiif saaxilamanii hin beekneef deemsa jiru lafarra harkisaa yookaan immoo boodatti akka hafu gochuu irratti qofa hojjetaa jiru jedhan. Ji'a reefuu dhume muddee keessa ittaantuu Prezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haaris hookkara qawween gaggeeffame hir'isuuf kutaalee biyyattii hookkara qawweedhaan gaggeeffamu hanqisuu akka danda'aniif deggersa dabalataa kennuu eegalanii jiru. Garuu bara 2024 reefuu seene keessatti carraa paartileen sadarkaa federaalaatti araarama haaraarra ga'uun isaanii xiqqoodha jedhu xiinxaltoonni tokko tokko. Dhaabbata Center for American Progress jedhamurraa Nick Wilson akka dubbatanitti. It requires a lot of Republicans and Democrats to come together, and so in an election year, in our very political divided time right now.
Riippaabilikaanotaa fi Dimookiraatonni baay'ee walitti dhufuu gaafata. Kanaaf bara filannoo gaggeeffamu kana yeroo ammaa baay'een siyaasaa qoqqoodame keessatti sun waan hin fakkaanne fakkaata. Amy Swearer Heritage Foundation irraa akka jedhanitti It's a deadlock because we are talking about two very different frameworks for understanding what the problem is and how it ought to be addressed. Rakkoon maal akka ta'ee fi akkamitti furmaata argachuu akka qabu hubachuuf waa'ee bu'uuraalee baay'ee adda ta'anii lama waan dubbannuuf karaansaa cufamaadha jedhaniiru. Garee Gun Violence Archive jedhamurraa Mark Bryant akka jedhanitti qiyyaafata jiru gara barnootaatti, gara tajaajila fayyaa sammuu fi kuusaa meeshaalee waraanaa lafa nagaa ta'e kaa'uutti jijjiiruun hawaasa kana gara fuula duraatti tarkaanfachiisuuf gargaaruu akka danda'u yaada dhiyeessaniiru.